Akkam jirtan hordoftoota chaanaalii maatii Haasaayituu hundinuu bakka jirtanitti nagaa fi salaamtaan teenya isin hageessu jecha har'a viidiyoo barnoota yuutuubiitiin wal qabatu bareedaa tokkoon qabadhee dhiyaadhee jira. Barnoonni keenyaas yeroo baay'ee yuutuub chaanaalii irratti yuutuub koominiitiin seerota garaagaraa ni baasanii seerota san keessaa seerri meeyinii ta'e kan barana sirraa'ee tokko ni jira. Inni kun hamii kan jiruu fi akkamitti akka bu'aa inni qabu akkasumas akkamitti yuutuub chaanaalii keenya bu'a qabeessa godhee jijjiiruu danda'a kan jiru waliin ilaalla. Gara viidiyootiin seenuun dura warri as taa'uuf sabskiraayib godhuun warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan hundinuu akka viidiyoon barnoota garaagaraa barnoota teeknooloojii barnoota yuutuubii barnoota ammayyaawaa garaagaraatiin wal qabatu dafee isin bira ga'uuf all notification godhadhaa jecha hallattumaaniin gara viidiyootti isin seenaa. Yeroon fi yuutuub chaanaalii keessan seentanii kanatti gara profaayilii keessanii jiru chaanaal iddoo jettu buutanii seentan maaltu jira waan kanneen isinii dhufa. Home irraa eegalee viidiyoo short live playlist and community channel about waan jiru kanneen hundi jiraachuu qaba jechuudha. Dhiyeenyatti kan sirreeffamee ture community waan jiru kana. Community jechuun bu'aan isaa maali? Community tab waan jedhamutu jira. Egaa YouTube channel irratti waan adda addaa waan hojjetamutu jira. Wanni adda addaa kan hojjetamu kun shares ni ta'a. Atis share goota jechuudha. Dhiyeenyatti kan gadhiifame ammaan duratti community taaboonni jiru maali? Namoota sabskiraayibara isaanii kuma guute qofaaf kan bahaa ture. Yoonii fi sabskiraayibariin kee kumaa gattee hin bahu ture ammaan duratti YouTube chaanaalitti yeroo seentee community yoonni jettu kun. Kanaafuu dhiyeenyatti immoo 500 gabbuusanii turanii amma immoo 0 sabskiraayibariidhaanis ni banamaa jechuudha. Garuu waan godhuu qabduutu jira. Banamuudhaaf amma fakkeenyaaf an community kiyya jalatti wantoota adda addaatu jira. Amma fakkeenyaaf viidiyoolee garaagaraa viidiyoo nama beekamaa tokko share yoo goote waan viidiyoo nama sanii share gooteef qofa waan argattuutu jira jechuudha. Viidiyoon kee ni ilaalama akkasumas chaanaaliin kee sabskiraayibii ni hirkata. Kanaafuu community'n kun jiraachuun hedduu murteessa. Chaanaalota xixiqqaa jala amma fakkeenyaaf hin jiran garuu ati feedbackii or YouTube community'dhaaf miiseejii barreessuudhaan akka wanti kun sii banamu godhuu danda'uu qabda. Maaliif dhiyeenyatti eegalee waan jiruuf jechuudha. Dhiyeenyatti eegalee waan jiruuf saniifuu community yookaan ifeettee kana seentee maaltu jira akkanatti amma dhiyeenya wanni share godhee ni jira jechuudha. Kan akka tarkifachuun ilaaluu ni dandeessa waan barbaaddan community kana jala waan adda addaa ta share gootanis ta post gootanis suuraalee garaagaraa teekstis ta'e linkiillee asiin share godhuun namoota sabskiraayib isin godhin akka isin godhaniif akka haariyaatti galfachuu ni dandeessini jechuudha. Amma fakkeenyaaf chaanaalonni xixiqqaan haa hin qabne ni jirtu waan community jettu sun. Amma fakkeenyaaf asirratti chaanaaliin nama kanaa chaanaalii xiqqaadhaa amma banamee dhiyeenyatti dhiyeenya banamee saniifuu community'n qabu sabskiraayibara meeqa qabaa? Sabskiraayibara 47 qofa qaba. Chaanaaliin keessan akkanatti community hin qabu taanaan chaanaal waan jettu qofa jira. Viidiyoo short live playlist channel and about jira. Saniifuu community'n akka banamuuf feedbackii barreessuuf hin dirqamata yoo hin taane hin banamu jechuudha. Saniifuu dirqama community'dhaaf YouTube community'dhaaf feedbackii akkamitti barreessinaa keessan waliin ilaallaa jechuudha. Saniifuu community'n kun bu'aa guddaa qaba. Wanni isin share gootan wanni namaaf share namni viidiyoo keessan share godhelleen as jalatti isinii ba'a community kana jalatti dirqama. Saniifuu waan adda addaa share godhuun akkasumattis keessan namni kan share godhe as jala harkachuu ni dandeessanii waan guddaa bu'aa guddaa qaba jechuudha. Sharing kun akkam amma fakkeenyaaf social media akka Facebook afaarra yoo ilaaltan hoomiin social media keessanii Facebook keessanii kanatti yeroo fi Facebook bantan hoomiin isa kana community YouTube chaanaaliitii jechuudha community'dha. Saniifuu karaa salphaa ta'een community warri hin qabne banattanii YouTube chaanaaliidhaaf warri hin qabne feedbackii barreessuudhaan akka banattaniin isiniin jaa akkamitti akka barreeffattan karuma salphaa ta'een isin agarsiisaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf akkana qopheeffadheetiin jira jecha amma fakkeenyaaf chaanaalii kun community waan hin qabneef jecha akka naa banamu YouTube community'dhaaf riippoortii godhuun qabaa jechuudha. Saniifuu community'n godhuu yoo waan kana barreeffattanii lafaa qabaachuu qabdanii Dear YouTube team jettee akkasitti maqaa kabajaatiin many YouTubers with less than 100 subscriber get a community tab waan jettutu jira jechuudha. Harkachaatti jiranii community taabii saniifuu dirqama place enable the community tab on my channel jettee thank you jechuun ni qabda jechuudha. On kabajaa isaaniitiif. Saniifuu barreeffama kana amma fakkeenyaaf description irra isiniif hin gaa kanallee fayyadamuu dandeessan descriptionii viidiyoo kanarraa jechuudha.
kanallee fayyadamuu dandeessan kan mataa keessaniitis barreessuu dandeessan garuu akkana barraa'u qaba yeroo barreessitan. Saniifuu an amma karaa salphaa ta'een eessan dhaqaa communityidhaaf feedback community'n kiyya akka enable ta'uuf hin dhufaa chaanaalii community hin qabne sanirra gama harka mirgaarra iddoo profile jettuutu jira profile irra gattuu hixanii halattumaan feedback waan jettuutu isinii dhufaa jechuudha. Akkanatti erga isinii dhufan booda maal gootanii haruma salphaa ta'een maal gootanii erga kana seentaniin boodatti feedback waan jettuutu isinii dhufaa jechuudha. Gama jalaa kanarratti feedback waan jettuutu isinii dhufa. Feedbackiin erga isinii dhufeen boodatti haruma salphaa ta'een communityidhaaf waan barbaaddan waan riippoortii godhuu barbaaddan barreessuudhaan akka wanti san isinii banamu godhuun dirqama ta'a jechuudha. Maaliif bu'aa guddaa qaba community wanni jiru kun. Saniifuu akkanatti irratti erga kiliik gooteen boodatti amma rakkoo konnekshinarraa ture akkanatti isinii dhufaa your channel YouTube studio kanneen hundaa jira gama jalaarra send feedback wakkattuutu jira jechuudha. Send feedback waan jettu sanarra buutaa. Send feedback irratti erga buuteen booda haruma salphaa ta'een eessatti deemtaa hara riippoortii nama sanii barreessuuf deemta. Nama saniif riippoortii barreessuuf deemtaa jechuudha. Kana sii fidaa iddoo isaa riippoortii barreessite yoo jettee description your feedback waan jettuutu jira jechuudha. Isa kana fudhattaa jechuudha. Kana kallattumaan fudhattaa iddoo description feedback jettu sanarra godhatta. Description feedback kanarratti barreessuu dandeessanii jechuudha. An amma waan inni viidiyoo dalaguufin lafa qopheeffadde malee isinis kan mataa keessanii dhuftanii kallattumaan asirra barreessuu dandeessanii erga kana barreessitaniin booda maal gootanii send jettanii makatana. Iddoo send jettu jira send jettanii jechuudha. Send ergattaniin boodatti maali inni tura achiin booda community taabii isiniif banamaa jechuudha close goota. Maaliifi riippoortii send isin jetteen isin jira saniifuu ergamee jira ni cuftaa jechuudha. Boodatti community'n kee kanuma banamee eeggatta. Haruma salphaa ta'een banamee kan ittiin fayyadamtu jechuudha. Community'n hedduu bu'aa qaba. Saniifuu banadhaan isiniin jaa. Har'aaf viidiyoon keenya kanuma hanga yeroo itti aanu walitti deebinutti nagayaan tura. Waan daawwattaniif illee galatoomaa community'n bu'aa guddoo qaba. Waan adda addaa waan share gootan namallee subscribe geen godhuudhaaf amma karaa salphaadha. Hedduu bareedaadha. Saniifuu hedduu isin fayyada. Banadhaa fayyadamaan jaa amma fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa akka feesbuuk irratti community jechuun amma fakkeenyaaf waan share gootes waan like gootes akkanas sii banaa feesbuuk kiyyaan dhumma kuni akkanatti erga banteen booda maaltu jira akkanatti gad harkifatta. Wanni ammaan dura hojjechaa turte hundinuu as jalatti argamaa jechuudha. Share ka gootes like ka gootes ka post gootes akkanatti sii dhufa community jechuun isa kana. Karaa salphaa ta'een siistama kana fayyadamaa banadhaa warri hin banatin siistama kanaan feedbackii barreessaa fi banadhaan jaa irraa viidiyoon keenya kanuma hanga yeroo itti aanu walitti deebinutti nagayaan tura yeroo gaarii.